baroota dheeraadhaa afaan koo aadaa koo jabeeffachaatiin amantaan koo akkanaa hayyamutti kallattiidhaan turjumaan tokko malee waaqeffachuun barbaada kan jedhe saba guddaa gaanfa Afrikaa Oromoodha. Kanaan wal qabachuudhaan warroonni gita kaleessaa afaan tokko aadaa tokko lakkinatu si beekaa amantaa keetisi natu waaqa si kadhate jechuudhaan uummata Oromoo irrattis ta'e sabaaf sablammii biyyattii irratti kallattiilee adda addaatiin irratti fe'aa ture arras dhugoomsachuuf wixirfataa jira. Oromoon abbaa seenaa dilbii gurraacha gaafa Afrikaadha. Obsaa fi rakkinnoota dhufan darban keessa obsaan keessa darbee as ga'ee jira. Har'antan immootu afaan kootiin natu barataa eenyummaa kootiin nan boonaa eenyummaa kootiin jiraachuu barbaada jedhee kan gaafii gaafate gaafii baroota dheeraa qaabsoon uummata Oromoodhaa geggeessaa turan keessaa isa hangafaati. Har'antana turjumaana malee amantaa koo nan geggeeffadha akka waaqni ayyamutti yookaan akka amantaan koo ayyamutti turjumaan afaan koo beekuu fi kadhaloota dhufus dhaalchisee afaan kiyyaan barsiifadhuun bakka buufadha jechuun bowwoo guddaa uffata gurraacha yookaan immoo wayaa gurraacha akka biyyattiitti akka labsamu sadarkaa godhamerra siyaasa ga'edha. Armaan dura yeroo namni tokko yookaan mootuu namoonni lubbuun darban uffata gurraacha godhachuudhaan gadda mul'ifachaa turre. Har'antan immootu kan argaa jirru sababa gaafii mirgaa Oromoon gaafatee fi afaan kootiin amantaa koo geggeeffadhaa waan jedhameef qofa guutuu biyyattiitti uffata gurraachi akka uffatamu lallabni adda addaa darbee jira. Garuu Oromoon lakkiin nuti uffata gurraachaa kan uffannu gaafa amantaan keenya nuuf hayyamu jira. Ammaaf immoo gaafii mirgaa gaafanneef deebii nu deebi'eenii kallattiidhaan uffataatii uffannee dhugaa jirtu dubbanna jechuudhaan ergaalee adda addaa dabarfatanii jiran. Kanumaan wal qabachuun Sinidoosiin haarawaa imaammata biyyattii kabajuudhaan seerri biyyaa akkuma jedhutti kallattiilee adda addaatiin mirgoota namummaa fi mirgoota dimookiraasii kan wal bukkee qabee fi akkasuma mirgaa dimookiraasii amantaa fi geggeeffachuu fi akkaataa feete abbaan waaqeffachuu heera biyyattii Itoophiyaa keessatti qabxiilee gurguddoo jiran keessaa isa hangafaati. Taatee dhiyeenya kana muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad irratti kallattiidhaan kan kiyyeeffate keessaayyuu warri kaaba Itoophiyaadha warroonni masaanuu Oromoo kan ta'anii fi bara dhufaa darbaa sirnoota dhufaa darbaa keessatti Oromoodhaaf natu si beekaa anatu abbaa biyyaa ati na dhageeffadhu jechuudhaan kallattiilee adda addaatiin nikulara gurguddaa gama miidiyaatii fi kallattii adda addaatiin darbataa turan. Har'as muummichi ministeeraa keessaayyuu deebii guyyaa ergaddaa Parlama biyyattii irratti ministeerotaaf ergaa dabarsan keessatti lakki ani waaqeffataa kamiyyuu orguu hin danda'u amantaa isaatiin afaan isaatiin waaqa isaa gaafachuun yookaan kadhachuun mirga qaba waan taateef fuulduran dhaabbadhu jechuudhaan ergaa dabarsanii wal qabachuudhaan mormiin gurguddaan sadarkaa idil addunyaatti kan qophaa'an keessaa isaan hangafaati. Kana qofaa miti keessaayyuu osoo har'aan tana gaafiin Oromoo fi Oromiyaa keessatti Sinidoosiin haaromni afaan keenyaan waaqeffannaa afaan keenyaan dhibeeffannaa afaan keenyaan dubbanna jechuun kaasan kun naannoo Tigraayitti kaafamaa ture har'aan tana maaliif gaafii Oromiyaa keessatti jechuudhaan bifa fakkeenyummaatiinis itti dabaluudhaan gaafii dabarsanii. Maarreegaa kunis ta'ee sun godina Baalee bulchiinsa magaalaa Roobeettis seenaan addaa galmeeffame obbo Nigaatuu mootummaatiin murtiileen gurguddoon guyyaa har'aa darbanii jiran. Haala yeroo irratti abbootiin amantaa waliin mariin geggeeffameen amajjii 30 bara 2015 bulchiinsa magaalaa Roobeetti waltajjii marii haala yeroo abbootii amantii waliin iddoo kantiibaan magaalaa Roobee obbo Nigaatuu mootummaa jiranittis geggeeffamee jira. Haalli qabatamaan yeroo amma akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyatti ajandaa amantaa fakkaachuun mootummaa humnaan foqqolchuuf deemamaa jiru qaamotii sadarkaa jiran hubannoo argachuun barbaachisaa ta'e jira jechuudha. Obbo Nigaatuu mootummaadha guyyaarra ergaa dabarsanii jiran. Kanaaf maddi jeequmsaa garee kana amantaa haa fakkaatu malee dubbiin ijoo isaa sirna haqa qabeessaa walqixxummaa fi bilisummaa uummataa dhugoomsuu fi Itoophiyaa kan hunda taate ijaaruuf qabsoo taasifamaa turee fi itti jiru fashaleessuun sirna durii afaan tokko aadaa tokko eenyummaa tokkoof dhedheessuu fi fuufsiisuu fedhii jiru irraa kan madde akka ta'e dubbachuun barbaachisaadha
barbaachisaadha jedhani. Kantiibaan magaalaa obbo Nigaatuu mootummaa guyyaa har'aa gaafiif deebii abbootii amantaa Sinodoosii wajjin godhan irratti jarmiyaaleen biyyattii qabdu hunda keessatti sirna haqummaa fi walqixxummaa qabu mirkaneessuun qabsoo itti fufiinsa qabu barbaada. Sirna haqummaa qabu ijaaruu ilaalchisee dhimmi mana amantaa ortodoksii keessatti deemaa jiru ajandaa qabsoo uummataa ta'ee bahaa jira. Gama mirgaas ta'e gama dinagdeetiin manni amantichaa haqummaa fi walqixxummaa kan hin qabnee fi madda komii ta'e kan ture kana sirreessuuf bara dheeraaf gaafiin dhiyaachaa turus abbootiin amantichaa gaafii kana dhiyeessaa turan hacuucaan dhiibbaan irra geggeessisuun gaafiileen kana ukkaamsuun yaalamaa ture ta'uu isaa hubatamuu qaba jedhanii jiran obbo Nigaatuu mootummaadha. Dabalataanis daldaltoonni siyaasaa ajandaa isaanii dhimma amantaa fakkeessanii dhiyeessuudhaan mootummaa humnaan foqqolchuu sirna duraa uumanii qabsoodhaan kuffise deebisuu tooftaa itti fayyadamaa jiran akka ta'e hubatamuu qaba. Kanaaf qaamota saarmeellummaadhaan kan irratti hirmaatan irratti ol aantummaa seeraa kabajamaa ta'e irratti fudhanna jechuudhaan dabarsanii jiran. Waliigalatti abbootiin amantaa keenya qaamota amantaa kana sababeeffachuun magaalaa keenya dirree jeequmsaa taasisuu barbaadan akkaataa duudhaa amantaatii keessaniin gorsuu dandeessan. Kanarraa kan hafeen immoo jeequmsi tokkollee magaalaa keenya keessatti uumamuu qabu jechuudhaan obbo Nigaatuu mootummaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee jala sararuudhaan dhimma nageenyaatiin ergaa dabarsanii jiran. Odeeffannoo gama biraatiin Sinodoosiin haaroftii Oromiyaa keessatti hojii maatii isaanii kan jalqaban ta'uu isaa maddeen raggaasanii jiran. Hiriira guddaa Sinodoosii Harawaameef magaalaa Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa irratti qophiin taasifamaa jiraachuun isaa ibsamee jira. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa yaada uummanni kennaniin Oromoon hiriira kana irratti tokkummaan hirmaachuu akka murteessan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Keessattuu hiriira addabaabaayii masqalaa magaalaa Finfinneetti waamame irratti kuma dhibbootaan baanee hirmaachuuf qophiitti jirra jedhanii jiraattonni magaalaa Finfinnee fi akkasuma magaalota fi aanaalee naannawa ishee jiraatanii. Duulli Sinodoosii duraanitti Sinodoosii haaraa irratti baname aggaammi akka sabaatti uummata Oromoo gaanfa Afrikaa saba bal'aa irratti aggaamame ta'uudhaan hubachuudhaan uummanni Oromoo kallattiilee adda addaatiin hiriira kana irratti akka argamanis yaamichi godhamee jira. Aggaammi kana immoo Oromoon tokkummaan fuuldura dhaabbataa hiriira deeggarsaa Sinodoosii Harawaameef awwaachuun kuma dhibbootaan baanee deeggarsa keenya argisiifanna jechuudhaan ergaalee isaanii kan dabarfatanii abbootii amantichaati. Sinodoosiin sabaa fi sablammoota gaafa gurraandhala duwwaa 5 bara 2015 akka Itoophiyaatti Finfinnee hiriira deeggarsaa keessatti kan hirmaatamudha. Hiriira kana irratti sabni Oromoo Finfinnee fi naannawa ishee jiraatu garaagarummaa amantaa, ilaalchaa fi kutaalee malee hirmaachuun kabaja eenyummaa uummata isaaf akka dhaabbatu waamicha godhan gaggeessan koree qindeessituu Sinodoosii haaraa kan Ameerikaa kaabaa luba Saamu'eel Jabeessaati. Ameerikaatti hiriira deeggarsaa wal fakkaatan gaafa gurraandhala 17 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti ministeera haajii alaa Ameerikaa fuulduratti qophaa'aa waan jiruuf itti qophaa'as ergaa dabarfatanii jiran. Uummanni tokkummaa amma dhufe kana itichee injifannoo caalutti akka ce'u yaamicha godhan Saamu'eel obbo luba Saamu'eeli. Karaa biraatiin warri jibbaa Oromoo qabanii fi mana kiristaanaa mandhee siyaasaa fi saamichaa gochaa turan gurraacha uffachuun okora geggeessaa okora biraafis qophaa'aa jiru kan jedhu lubni Saamu'eel Gammachuu saba keenya warra kanaaf gadda ta'u baramee jira jedhan. Yeroo uummanni tokko afaan ofiin akka waaqeffatu warraaqotti gurraacha uffachuun duudhaa amantaa kiristaanaa akka hin taane ilaalcha jibbaa fi fedhii saamicha qabeenya Oromiyaarra kan madde ta'u lub Saamu'eel ergaa isaanii keessatti dabarfatanii jiran. Odeessaa
gabaasaalee adda addaa bira geenne isin biraan hanga geennutti asumaan nagaa koo isinittiin dhaammadha. Barri bara bilisummaa adii dhufannaa dhugaa dubbannaan falaasama Oromooti.